Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nakeen kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Gurraan dhala 10,2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'inu ta'atii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Mootummaan federaalaa lola biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun TPLF himate. Gariiwwan falmaa mirga namoomaa ministeerri dhimma biyya keessaa Israa'el hojii godaantota lammiilee Itoophiyaa gara biyyattii deebisuu akka dhaabu waamicha dhiyeessanii. Warkitti qorri hammaachuun namoonni 18 du'anii. Igaad waggaa 2 booda Suudaan gara dhaabbatichaatti deebi'uu isaa simate. Iraan qoqqobbiin hundi irraa kaanaan sadarkaa gabbisa yuuraaneemii hir'isuu akka dandeessu beeksifte. FM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabutii amma oduu bal'inaan. Mootummaan federaalaa lola biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun TPLF himate. TPLF mootummaan federaalaa waraana marsaa biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jiraachuu himateera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. TPLF mootummaan federaalaa waraana marsaa biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun himate. Gareen kun ibsa wiixata gurraan dhala 9 baaseen kan beeksise yoo ta'u, naannoo Tigraay keessatti waraana marsaa biraa eegaluuf mootummaan federaalaa qophii guddaa godhaa akka jiru himeera. TPLF mootummaan federaalaa humna waraanaa fi loojistikii guddaa gara Tigraayitti sochoosaa akka jiru ibsuun waraana balaafamaa marsaa biraa gaggeessuuf qopheessaa jira jechuun mootummaa himate. Dhaabni TPLF ibsa keessatti uummanni Tigraay fi gaggeessitoonni naannichaa garaagarummaa jiru furuuf marii murteessaa akka ta'e ejjennoo isaanii akka ta'e kan ibsa yoo ta'u, mootummaan federaalaa kanarratti tarkaanfachuun waraana biraaf qophiitti akka jiru himate. Ibsi TPLF kun yeroo mootummaan Itoophiyaa Eertiraan loltoota daangaa Itoophiyaa keessaa akka baastuu fi qaamota hidhatanii Itoophiyaa lolan deeggaruu akka dhaabdu akeekkachiisuun xalayaa barreessee fi mootummaan Eertiraa ammoo himannaa Itoophiyaa kana soba dhugaarraa fagaateedha jechuun deebii kenne. Torban tokko dura ammoo mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay bakka naannoleen Amaaraa fi Tigraay wal daangessanitti keessumaa Saalamitti keessatti walitti bu'anii turanii. Walitti bu'iinsa sana hordofee daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyootaaf balallii gara naannoo Tigraayitti taasisu erga addaan kutee booda deebi'ee eegale. Humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti walitti bu'iinsa torban darbe dhalatee ture ilaalchisee TPLF ibsa baase kanaan mootummaan federaalaa haleellaa banuun dubbii hammeessuu himate. Haleellaa lafoo fi qilleensaan mootummaan federaalaa gaggeessa jedhe kanaan lubbuun namoota darbuu ibse. Waliigalteen Pirootoriyaa akka kabajamuuf gorwaataa ture kan jedhe TPLF ibsa isaa kanaan mootummaan federaalaa kana moggaatti dhiisuun daangaa heeraan kan Tigraay ta'e 40% hidhattoota isaa waliin hidhata qaban to'atee jira jechuun buqqaatonni qe'ee isaanitti deebi'uu dhabanii du'aa akka jiran ibse. Ammas taanaan uummata Tigraayis ta'e TPLF waraanni deebi'ee akka ka'u hin barbaadan kan jedhe gareen kun akkaataa waliigaltee Pirootoriyaa mari'achuuf qophii ta'uu ibse. Hawaasni idil-addunyaa mootummaan Itoophiyaa sochii fi qophii waraanaa taasisaa jiru akka dhaabuu fi waraanni dhiiga dhangalaasu biraa akka hin kaaneef hawaasni idil-addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhuuf waamicha dhiyeesseera. Gareewwan falmaa mirga namoomaa ministeerri dhimma biyya keessaa Israa'el hojii godaantota lammiilee Itoophiyaa gara biyyattii deebisuu akka dhaabu waamicha dhiyeessanii. Gareewwan falmaa mirga namoomaa ministeerri dhimma biyya keessaa Israa'el murtii mana murtii olaanaa biyyattii lammiiwwan Itoophiyaa biyya ari'uuf baase akka hojiirra hin oolchine waamicha dhiyeessaa jiru. Dabalatasaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Gareewwan falma mirga namoomaa ministeerri dhimma biyya keessaa Israa'el murtii mana murtii olaanaa biyyattii lammiiwwan Itoophiyaa biyya ari'uuf baase akka hojiirra hin oolchine waamicha dhiyeessaa jiru. Dabalanis haalli nageenya Itoophiyaa ammallee tasgabbii akka hin qabne ibsanii. Onkoloolessa 2021 Israa'el waraana sodaachisaa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti 2020 hanga 2022tti baname wal qabate lammiiwwan Itoophiyaa kunuunsi yeroo jalatti eegumsa taasisaa fi turte. Garuu amajjii 2024 ministeerri dhimma biyya keessaa kan yeroo sanii Mooshii Arbeel gorsa ogeessota hordofuun haalli nageenya Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa akka deebi'aniif amansiisaa ta'eera jechuun eegumsa baqattootaaf taasifamaa ture akka dhaabatu taasiseera. Garuu amajjii 2024 ministeerri dhimma biyya keessaa kan yeroo sanii Mooshii Arbeel gorsa ogeessotaa hordofuun haalli nageenya Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa akka deebi'aniif amansiisaa ta'eera jechuun eegumsa baqattootaaf taasifamaa ture akka dhaabatu taasiseera. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa biyyattii baatii muddee keessaa murtii isaan mirkaneessuun iyyata dhaabbilee sadeen Hotline for Refugees and Migrants HIAS Israa'elii fi Asaf Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israa'el irraa dhiyaate kufaa taasiseera. Abbootii murtii sadeen mirga namoota Itoophiyaa irraa dhufanii wal qabateen yaada ilaalcha keessa galchuu irratti ijjennoo hin qabne jedhanii garuu godaantota kanaaf akka of qopheessaniif turtii ji'a 4 ni kennamaaf jedhaniiru. Haa ta'u malee dhaabbileen dhimma godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa ammallee haalli nageenya biyyattii gaagama keessa jiraachuu ibsanii.
Ministeerri dhimma alaa Israa'el fuula marsariitii isaa kan magaalaa Finfinnee irratti waraanni haaraa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti amajjii 27 irraa eegalee ka'uun wal qabate lammiileen Israa'el gara Tigraay akka hin imalle akeekkachiisa kenneera. Kana malees naannoo Amaaraa keessatti mootummaan Itoophiyaa fi gareewwan milishaa Amaaraa jidduutti lolli itti fufeera. Akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageenya mootummaa fi gareewwan hidhatan jidduutti walitti bu'iinsa hammaataa jiraachuus yaadachiisaniiru. Niiwoorkitti qorra hammaachuun namoonni 18 du'anii. Haala qilleensaa garmalee qorruu irraa kan ka'e USA magaalaa Niiwoork keessatti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uu kantiibaan magaalattii Zooraan Mahammadaanii ibsanii. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. This weekend we saw the winter's coldest and most dangerous temperatures thus far. It was colder in our city than in parts of Antarctica. Since Friday's press conference, one additional New Yorker lost their life on the streets of our city as a result of this cold snap. The total lives lost is now 18. Each life lost is a tragedy, and we will continue to hold their families in our thoughts. Until temperatures warm up, I ask all of you in this room and outside of it to please continue to take additional precautions. Stay safe, stay indoors, and please, New York, let's keep looking out for one another. Haala qilleensaa garmalee qorruu irraa kan ka'e USA magaalaa Niiwoork keessatti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uu kantiibaan magaalattii Zooraan Mahammadaanii ibsanii. Kantiibaan magaalaa Niiwoork qorri cimaan kun ji'a amajjii irraa kaasee kan ture akka ta'ee fi guyyoota 13 ta'uuf ammoo ho'inni digirii seelsheesii 0 fi isaa gad keessa ta'uunsaa haala hamaa akka uume ibsanii. Waggoota 60 keessatti qorri cimaan yeroo dheeraaf ture kan jalqabaa ta'uu himuun sanbattan kana dabalataan namni tokko sababa qorra cimaan dubbataniiru. Namoota sababa haala qilleensaa baay'ee qorruu lubbuu dhabaniif gaddi akkatti dhaga'ame kan ibsan Zooraan Mahammadaaniin jiraattonni magaalattii yeroo qorraa kanatti mana keessa akka turanii fi walii isaanii akka walii yaafatan gaafataniiru. Tajaajilli raagaa haala qilleensaa biyyaalessaa USA gama isaatiin qorri kun dabalataan torban tokkoof kan itti fufu ta'uu akeekkachiiseera. Igaad waggaa 2 booda Suudaan gara dhaabbatichaatti deebi'uu isaa simate. Gamtaan misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad murtee Suudaan dhaabichatti hirmaannaa guutuun deebite jedhame gammachuun simachuu isaa ibseera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Gamtaan misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad murtee Suudaan dhaabichatti hirmaannaa guutuun deebite jedhame gammachuun simachuu isaa ibseera. Tarkaanfiin kun tokkummaa fi tumsa naannoo cimsuuf barbaachisaa ta'us eere. Wiixata gurraandhala 9/2026 ibsa kan baase Igaad Suudaan gara dhaabichaatti deebi'uun kutannoo dhaabbatichi gama nagaa fi tasgabbii dabalatee hojii waloo guutummaa gaanfa Afrikaa fi naannolee ollaa irratti taasifamu irra deebii mirkanaa'uu isaa agarsiisas jedhe. Gamtaan misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad Profeesar Warqinaa Gabayyoo Suudaan gama dhaabichaatti deebi'uun dhaabichatti hirmaannaa isaa tokkummaan akka jabeessuu fi dandeettii rakkoolee naannoo furuuf qabu akka cimsu ibse. Akkasumas deebi'uun Suudaan tokkummaa naannoo akkasumas kutannoo nageenya waloo tasgabbii fi walta'iinsaaf qabnu irra deebii ni mirkaneessina jechuun ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Profeesar Warqinaa Gabayyoo pirezidaantii Jabuutii Ismaa'eel Umar Geellee kan dura taa'aa Igaad hoggansa isaanii fi gahee isaanii adeemsa Suudaan gara Igaaditti deebi'uuf taasisan galateeffataniiru. Dabalataanis marii fi waliigaltee irratti xiyyeeffachuun isaanii tokkummaa naannoo dagaagsuuf murteessaa ta'uu isaa dinqisiifataniiru. Dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad akka ibsetti rakkoolee itti fufiinsaa yeroo ammaa Suudaan keessatti adeemsifamaa jiran karaa nagaatiin furuuf akkasumas tasgabbii fi badhaadhina uummata Suudaanii fi naannoo mirkaneessuuf Suudaan waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuuf Igaad qophii ta'uu ifoomseera. Suudaan wala keessa baatii amajjii 2024 irraa eegalee hirmaannaa Igaad keessatti qabdu kan dhaabde yoo ta'u kunis waldhabdee keessoo dhaabbatichi kun affeere mormuunis ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Suudaan akka jedhetti Igaad dursee osoo Suudaan hin mari'achiisin walgahii amajjii 18 2024 Kaampaalaa Yugaandaatti gaggeeffame irratti hogganaa garee finciltoota kan kaartuum abbaa biyyummaa isii cabsuudhaan himatte affeereera. Kan hordofuun Suudaan walgahii Kaampaalaa san hirmaachuu diduu ibse. Sababni ibsi xumuraa walgahichaa ammoo jechoota olaantummaa biyyattii xiqqeessanii fi maatii miidhamtoota kan yakkisuu kaneessaa irratti raawwatame arrabsan akka of keessatti hammate ibsite. Boodarras kaartuum ibsa Igaad irraa kenname kamiyyuu akka hin fudhanne beeksisuun dhaabbaticha keessaa baate. Iraan qoqqobbiin hundi irraa kaanaan sadarkaa gabbisa yuuraaniyeemii hir'isuu akka dandeessu beeksifte. Iraan qoqqobbiiwwan irra kaa'aman hunda kan irraa kaasan yoo ta'e sadarkaa qulqullina yuuraaniyeemii gabbisaa jirtu xiqqeessuuf walii galuu akka dandeessu itti gaafatamaan atoomikii biyyattii himu Reuters gabaaseera. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Iraan qoqqobbiiwwan irra kaa'aman hunda kan irraa kaasan yoo ta'e sadarkaa qulqullina yuuraaniyeemii gabbisaa jirtu xiqqeessuuf walii galuu akka dandeessu itti gaafatamaan atoomikii biyyattii dubbachuu Reuters gabaaseera.
Yaadni Iraan dhiyeessite kun marii Ameerikaa waliin taasisaa jirtu irratti akka ejjennoo ifaa isiin agarsiistetti lakkaa'ameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna galaanaa isaanii gara baha jiddu galeessaatti bobbaasuu hordofee Waashingtaniif Teheraan jidduutti waraanni ni banama jedhame sodaan cimeera. Yaaddoon kun cimuu hordofee dippiloomaatonni Ameerikaaf Iraan torban darberraa kaasee Oomaanitti waliin dubbataa jiru. Akka tilmaama dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin Nikuleeraa bara darbe ifa godhe agarsiisutti Iraan yuuraaniyeemii kiloogiraama 400 ol kuufatteetti. Yuuraaniyeemiin Iraan sadarkaa qulqullinaan parsantaa 60 gahu akka qabu ibsame. Yuuraaniyeemiin meeshaa waraanaa Nikuleeraa gahee kan jedhamu sadarkaan qulqullina isaa parsantaa 90 irra wayita gahu yoo ta'u, kuusaan Iraan kanarra gahuuf tarkaanfiin tokko qofti kan isaaf ta'u dhaabbanni kun beeksiseera. Bara darbe haleellaa qilleensaa buufata Nikuleeraa Iraan irratti kan raawwatte Ameerikaan kuufama yuuraaniyeemii kana akka dhiistu barbaaddi. Itti gaafatamaan dhaabbata anniisaa atoomikii Muhammad Islaam filannoo yuuraaniyeemii parsantaa 60 gabbatee busheessu deebii isaa qoqqobbiiwwan nurra kaa'aman ni ka'u hin ka'an kan jedhu irratti hunda jedheera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahu peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.